Yesuus ammas dhuguma isinitti hima ana balballi hoolotaa. Warri na dura dhufanii karaa biraatiin lixan hundinuu hattuudha. Saamtuudhas. Hoolonni garuu isaaniif hin nageenye. Balbalichi ana. Inni anaan ol galu in fayya. Oliin gala gadis hin ba'a dheedichas hin argata. Hattuun waan biraaf utuu hin ta'in hatuudhaaf, qaluudhaaf, balleessuudhaaf isin dhufti. Ani garuu hoolonni jireenya haa qabaataniif, irraa hafaas haa qabaataniif dhufeera jedhe. Waan Waaqayyo warra isa jaallataniif qopheesse iji namaa hin argine, gurri namaa hin dhageenye, yaadni namaas bira hin geenye. Nama jaallachuun keessan jaalala dhugaa haa ta'u. Waan hamaa jibbaa, wanta gaarii ta'etti qabamaa jiraadhaa. Jaalala obbolummaatiin ho'isaa wal jaalladhaa. Walii keessaniif ulfina kennuudhaaf wal dorgomaa. Waa dhimma baasuudhaaf hin dhibaa'inaa. Hafuura gubaa qabaadhaa. Gooftichaafis ofirraa bu'aa hojjedhaa. Abdii qabdanitti gammadaa. Rakkina obsaa. Waaqayyoon kadhachuuttis cimaa. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf miti. Biyyi lafaa isaan haa fayyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge malee. Warra isin ari'atan eebbisaa. Isaan eebbisaa malee hin abaarinaa. Warra gammadanii wajjin gammadaa. Warra bo'anii wajjinis bo'aa. Waa'ee walii keessaniif yaada tokko qabaadhaa. Isin ol of qabuu hin yaadinaa. Warra gaddeebi'anii wajjin jiraachuu baraa. Nuyi ogeessota ofiin jettanii ogummaa keessan of duwwaadhaaf hin godhatinaa. Namni hamaa yoo isin irratti hojjete deebiftanii hamaa irratti hin hojjetinaa. Waan fuula namaa hundumaa duratti fudhatamaa ta'e yaadatti qabaadhaa. Nama hundumaa wajjin nagaatti jiraachuudhaaf karaa keessan wanta danda'amu hundumaa godhaa. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagalichi ofii isaa Waaqayyo ture. Inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyo bira ture. Wanti hundinuus isumaan ta'e. Waan ta'e keessaas isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru. Jireenyi isa keessa ture. Jireenyichis ifa namootaa ture. Ifichi dukkana keessatti in ibsa. Dukkanichi immoo isa bira ga'uu hin danda'u. Elsaa'iin deebisee attamitti si gargaaru ree wanta mana kee keessaa qabdu anatti himi jedheen. Isheen immoo ani garbittiin kee dhadhaa ejersaa cuggee xinnoo tokko duwwaa malee waan tokko illee mana koo keessaa hin qabu jette. Inni immoo ganda dhaqiitii olloota kee hundumaa biraa qodaa duwwaa muraasa utuu hin ta'in baay'isii ergifadhu. Kana booddee deebiitii ilmaan kee wajjin manatti ol gali. Balbala cufadhuutii dhadhicha ejersaa sana qodicha hundumaatti naqi. Yommuu inni guutu immoo jalaa fuudhii kaa'i jedhe. Isheen isa biraa yommuu deebitee ilmaan ishee wajjin manatti galtee balbala hin cufatte. Ilmaan ishee qodicha hin dhidhiyeessuuf isheen immoo dhadhicha ejersaa ittiin naqxi turte. Isin warri dheebottan hundinuu gara bishaanii kottaa. Warri horii hin qabnes kottaa midhaan bitadhaatii nyaadhaa. Kottaatii utuu horii ittiin baasin daadhii wayinii fi aannan bitadhaa. Wanta buddeena hin ta'initti maaliif horii keessan baaftu? Wanta isin hin quufsinettis maaliif dadhabdu? Dubbii koo dhagaa. Wanta gaarii ta'e nyaattu. Nyaata gaariittis hin gammaddu. Egaa amma firdiin warra Kiristoos Yesuusitti qabamanii jiraatanitti faradamu tokko illee hin jiru. Seerri hafuuraa inni karaa Kiristoos Yesuus nama jiraachisu seera cubbuu isa du'atti nama geessu jalaa si baaseera. Yaa Waaqayyo, sagaleen kee Waaqayyotti gammachuu qabaadhu, inni immoo kadhata garaa keessiif hin kennaa jedha. Anis kunoo sagalee kee irratti hundaa'ee yaa Waaqayyo, sitti waanan gammaduuf kadhata garaa kootii naaf ilaaltee deebii anaaf kenni. Wanti hundumtuu immoo akka jaalala keef akka fedha keetti anaaf haa ta'u. Mana koo keessatti nyaanni akka ta'uuf 10 keessaa tokko guutummaatti gombisaa kootti galchaa. Ani immoo itti sabantii Waaqaa banee eebba danuu isin irratti yoon dhangalaasuudhaa baadheef qoraana ilaalaa. Midhaan keessan kan balleessu isin irraa nan ifadha. Maasii keessan keessaa mukti wayinii keessanii hin maseenu. Kana ana Waaqayyo Gooftaa maccaatu dubbate.
Yaadni koo akka yaada keessanii, karaan koos akka karaa keessanii miti. Akkuma Waaqni lafa irraa ol fagaatu, akkasuma karaan koo karaa keessan irraa, yaadni koos yaada keessan irraa ol hin fagaata. Waaqayyo isin haa eebbisu, isin haa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu, isinitti haa araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu, nagaas isiniif haa kennu. Badhaadhummaan araara Waaqayyoo hammam guddataa? Ogummaan isaa fi beekumni isaa hammam gadi fagaataa? Akka inni itti murtoo godhu namni qoree bira hin ga'u. Karaa isaas namni faana dha'ee hin hubatu. Caaffata keessatti iyyuu eenyutu takkaa yaada garaa Waaqayyoo beeka ree? Yookiis eenyutu gorsa kennuufii danda'a ree? Eenyutu waa isaaf kennee beeka ree? Eenyutus waa isa dubbifata ree? Kan jedhu caafameera. Wanta hundumaa Waaqayyotu uume. Wanti hundumtuu isaaniin jiraata. Wanti hundumtuu isaaf hin jiraata. Bara baraan isaaf galanni haa ta'u. Ameen. Amantiin waan abdatan dhuguma hin ta'a jedhanii fudhachuudha. Waan ijaan hin argines akka waan arganiitti jira jedhanii lakkaa'uudha. Sababii amantiitiif Waaqayyo biraa namoota bara duriitiif dhugaa ba'ameeraaf. Waaqnii fi biyyi lafaa sagalee Waaqayyootiin akka uumaman amantiidhaan hin hubanna. Akkasittis wanti ijaan argamu wanta hin mul'anne irraa hojjetame. Abeel amantiidhaan aarsaa isa kan Qaayin irra caalu Waaqayyoof dhiyeesse. Waaqayyo kennaa isaa fudhatee isaaf dhugaa ba'eera. Abeel amantii isaatiin qajeelaa akka ta'es dhugaa ba'ameeraaf. Inni hin du'e garuu karaa amantii isaatii amma iyyuu dubbachaa jira. Henook du'a ijaan iyyuu akka hin arginetti amantiidhaan ol fudhatame. Waaqayyo waan isa fudhateefis hin argamne. Ol fudhatamuu isaa dura immoo Waaqayyoon gammachiisuun isaa dhugaa ba'ameeraaf. Amantii malee immoo Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Eenyu illee Waaqayyotti dhiyaachuu yoo barbaade inni akka jiru, warra isa barbaadaniifis gatii isaanii akka kennuuf amanuun isa irra jira. Dargaggummaa argeera, dulluma biras ga'eera. Garuu namni qajeelaan otuu gatamuu, ijoolleen isaas waan nyaatan dhabanii otuu kadhatanii ani takka argee hin beeku. Inni yoomiyyuu hin arjooma, hin liqeessas. Ijoolleen isaas eebbaaf hin ta'u. Wanta hamaa irraa fagaadhu, wanta gaarii hojjedhu, yoos bara baraan nagaatti hin teessa. Dhagaan warri ijaartuun tuffatan isa mataa golee qajeelchu ta'e. Kun Waaqayyo biraa ta'e, inni immoo ija keenya duratti dinqisiisaadha. Guyyaan Waaqayyo dhaabe isa kana. Kottaa isatti hin gammanna, itti gammaduu keenyas hin nageessifna. Darbatamuullee akkan kufutti darbatameen ture. Waaqayyo garuu na gargaare. Waaqayyo humna kootii fi faarfannaa kooti. Inni fayyina koo anaaf ta'eera. Sagaleen gammachuu kan mo'ichaas godoo warra qajeelotaa keessatti hin dhaga'ama. Dubbiin Waaqayyoo gara koo dhufee garaa haadha kee keessatti utuun si hin tolchinan si fo'adhe. Utuu ati hin dhalatin addaan si baaseen sabaaf raajii akka taatuuf si kaase jedhe. Ani immoo yommus maaloo yaa Waaqayyo Gooftaa, kunoo ani mucaa waanan ta'eef attamitti akka dubbatan hin beeku nan jedhe. Waaqayyo amma sanatti dubbatee gara ani itti si ergu hundumaa dhaqi. Wanta ani si abboomu hundumaas godhi malee ani mucaadha hin jedhin. Ani si oolchuudhaaf si wajjinan jira oo ati isaan duratti hin sodaatin jedhe. Waaqayyo kana dubbateera. Kunoo ani balbala dura dhaabadhee balbala nan rukuta. Namni sagalee koo dhaga'ee balbala yoo anaaf bane ani ol nan lixa. Isaa wajjinis maaddiitti nan dhiyaadha. Innis anaa wajjin in nyaata. Waaqayyo akka isaan halkaniif guyyaa adeemuu danda'aniif
guyyaa utubaa duumessaatiin isaan dura adeemee karaa isaanitti argisiise. Halkan immoo utubaa ibiddaatiin isaaniif ibse. Akkasitti isaanin geggeesse. Guyyaa utubaan duumessaa, halkan immoo utubaan ibiddaa fuula jaraa duraa hin dhabamne ture. Badhaadhummaan araara Waaqayyoo hammam guddataa? Ogummaan isaa fi beekumni isaa hammam gadi fagaataa? Akka inni itti murtoo godhu namni qoree bira hin ga'u. Karaa isaas namni faana dha'ee hin hubatu. Caaffata keessatti iyyuu eenyutu takkaa yaada garaa Waaqayyoo beekaree? Yookiis eenyutu gorsa kennuufii danda'aree? Eenyutu waa isaaf kennee beekaree? Eenyutus waa isa dubbifataree? Kan jedhu caafameera. Wanta hundumaa Waaqayyotu uume. Wanti hundumtuu isaaniin jiraata. Wanti hundumtuu isaaf hin jiraata. Bara baraan isaaf galanni haa ta'u. Ameen. Garaa qullaa anaaf uume yaa Waaqayyo. Hafuura dhaabataas ana keessatti haaressi. Fuula kee duraa ana hin balleessin. Hafuura kee isa qulqulluus ana duraa hin fudhatin. Gammachuu isa fayyisuu kee keessaa argamu iddootti anaaf deebisi. Siif abboomamuudhaaf hafuura na gargaaru anaaf kenni. Yommus ani warra irra daddarban karaa kee nan barsiisa. Cubbamoonnis gara keetti hin deebi'u. Waaqayyotti nuyi kooluu hin galla. Inni humna keenya. Inni rakkina keessatti gargaaraa ta'uun isaa beekameera. Kanaafis lafti yoo diddiiramte iyyuu, tulloonnis hurgufamanii galaana walakkaa yoo buufaman iyyuu nuyi hin sodaannu. Ani kufeera garuu deebi'ee nan ka'a. Dukkana keessa nan jiraadha. Waaqayyo garuu ifa kooti. Yaa diinota koo egaa anatti hin gammadinaa. Ani Waaqayyoon waanan yakkeef hamma inni dubbii koo ilaalee dhugaa koo anaaf baasutti dheekkamsa isaa isa boba'aa nan baadha. Inni gara ifaatti na baasa. Ani immoo qajeelina isaa argee nan gammada. Kanaa achi gooftaatti humna isaa aangoo qabeessattis jabaadhaa. Haxxummaa seetanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa. Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wallaansoo wal qabna miti. Garuu humnoota aboo qabanii fi gooftummaa qaban warra bantii Waaqaa keessaa biyya lafaa isa dukkana keessa jiru kana seerratan. Macaa hafuurota hamminaa warra bantii Waaqaa keessa jiraatanii wajjin wallaansoo wal qabna. Kanaaf guyyaa hamaa sanatti mormitanii ittiin qabuu, mi'a guutummaatti hidhatan sanaanis lolatti dhaabachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo fudhadhaa. Kanas argadhee waanan guuttadheef miti. Garuu Kiristoos kan isaa waan na godhateef anis isa kana bira ga'ee harka koo keessa galfachuudhaaf duukaa kaachuutti nan jira. Obboloota koo, ani akka nama harka isaa keessa galfateetti of hin lakkaa'u. Haa ta'u iyyuu malee waan tokko nan godha. Wanta na booddeetti hafe yaaduu dhiisee wanta na dura jirutti nan hiixadha. Akeeka sana bira ga'ee gonfoo warra moonii argachuudhaaf nan kaadha. Kana hundumaa irratti Waaqayyo gara keenya erga ta'e eenyutu nu irratti ka'a jenna ree? Waaqayyo ilma isaa utuu hin mararsiifatin hunduma keenyaaf dabarsee erga kenne, waan hundumaas immoo ilma isaa wajjin tola nuuf hin kennu ree? Warra Waaqayyo fo'ate eenyutu hadheessa ree? Erga Waaqayyo akka waan balleessaa hin qabneetti isaan lakkaa'e kan hadheessu hin jiru. Eenyutu itti farada ree? Erga Kiristoos Yesuus du'ee kaafame immoo gara mirga Waaqayyootti argamee Waaqayyoon nuuf kadhate kan itti faradu hin jiru. Eenyutu jaalala Kiristoositti gargar nu baasa? Gidiraan yookiis muddamni, ari'atamuun, beelli yookaas qullaa ta'uun, sodaachifamuun yookiis billaan gargar nu baasuu danda'a ree?
Kana hundumaa yaaduu keessaa immoo ani abdii qaba. Araarri Waaqayyoo dhuma waan hin qabneef gaarummaa isaa irraa kan ka'e badiisa keessaa baraaramne. Araarri isaa ganama ganama hin haareffama, amanamummaan isaas baay'eedha. Egaa ani Waaqayyo qooda kooti, kanaafis isa nan abdadhaa nan jedha. Waaqayyo warra isa abdataniif, warra isa barbaaddataniifis gaariidha. Cal jedhanii fayyisuu Waaqayyoo eeggachuun gaariidha. Yaa Waaqayyoo, ati gaariidha. Gaarummaan kees bara baraanii, amanamummaan kees dhalootaa hamma dhalootaatti achuma jira. Ati warra si beekan, si jaallatan, si amanatanis yeroo hundumaa isaaniin eegda. Hamaattis dabarsitee isaan hin laattu. Anis eegumsa kee, jaalala keef amanamummaa kee kanaaf sin galateeffadha. Galanni siif haa ta'u. Hafuurri Waaqayyo Gooftaa ana irra jira. Sagalee misraachoo warra gadadamuutti akkan himuuf Waaqayyo na dibeera. Warra garaan isaanii cabe akkan fayyisuuf, warra booji'amanitti gadhiifamuu, warra hidhamanittis hiikamuu akkan labsuuf inni na ergeera. Waggaa Waaqayyo biratti jaallatamee fudhatame, guyyaa Waaqayyo keenya itti ijaa baafatu akkan labsuuf, warra gaddan hundumaas akkan jajjabeessuuf na ergeera. Ammas nuyi warri wanta gati jabeessa akkasii fudhanne kun akka qodaa supheeti. Kana eeguudhaaf humna gararraa kan keenya utuu hin ta'in kan Waaqayyooti. Karaa hundumaa hin rakkanna, garuu badduu hin baanu. Waan goonu hin wallaalla, garuu abdii hin kutannu. In ari'atamnaa, garuu hin gatamnu. Lafaan dhaabnaa, garuu achumatti hin hafnu. Yaa obboloota koo, waa'ee barichaa fi waa'ee yerichaa garuu isiniif caafuun barbaachisaa miti. Guyyaan Gooftaa akka hattuun halkan dhuftutti akka dhufu isiniyyuu ba'eessa gootanii hin beektu. Namoonni nagaadhaa gabiidhas utuma jedhanii badiisi ittiin yaadamin akka ciniinsuun dubartii ulfaatti dhufutti isaan irra hin ga'a. Kana jalaa ba'uunis hin jiru. Obboloota nanaa, isin garuu dukkana keessa waan hin jirreef guyyaan sun akka hattuutti isin irra ba'uu hin danda'u. Isin hundumti keessan ilmaan ifaati, ilmaan guyyaatis. Nuyi warra halkanii yookaas warra dukkanaa miti. Egaa kottaa hin dammaqna, of hin qabnas malee akka warra kaanii rafuu hin dhiifna. Warri rafan halkan hin rafu, warri machaa'anis halkan hin machaa'u. Nuyi garuu warra guyyaa erga taane of hin qabna, maddaa sibiilaa isa kan amantii fi jaalalaa hin uffanna, abdii fayyinaas akka gonfoo sibiilaatti mataatti hin kaa'anna. Waaqayyo karaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyina akka argannuuf malee dheekkamsaaf yaadee nu hin qopheessine. Nuyi warri jireenyatti jirrus warri obbaafannes jireenya isaa akka qabaannuuf Kiristoos nuuf du'e. Kanaaf akkuma amma gochaa jirtan wal jajjabeessaa, wal cimsaas.